Facebook ni gaa waan ajaa'ibaa takka waan faayidaa guddaa qabu kan namni hundi itti fayyadamu qabu takka fidee jira jechuudha. Waan haarawaa Facebook ni gaa siitingii haarawaa takka fidee jira jechuudha. Ka faayidaa guddaa qabu jechuudha. Nama Facebook fayyadamu hundaaf siitingii kana yoo itti baratan faayidaa guddaa qaba. Abbaan fedha akkaawuntii keessan keessa seenuu hin danda'u jechuudha isin malee. Kanaaf namoonni Facebook irraa follow baay'ee qabdan ka follow irraa hin qabnes Facebook keessan bilbila irraa badullee deeffachuu dandeessu. Akkasuma siitingii kana yoo itti banatan nam takka akkaawuntii keessan cabsee seenuu hin danda'u isin jira. Siitingiin kun haaraa ba'ee isin agarsiisa nafaana tura isin jira. Namoonni haaraa taatan immoo follow gochuudhaan gaa viidiyoo kana yeroo shan koppiliin godhaati laayikii tuquudhaan namoota hedduu bira akka ga'uuf sheer godhaa isin jira. Namoonni haaraa taatan follow gochuudhaan gaa viidiyoo kana laayikii tuquu hin dagatana. Akkasuma viidiyoo kana yeroo shan koppiliin godhaati godinyaa keessanii sheer godhaa isin jira. Facebook irra eega seentanii gaa siitingii kana ka haarawaa ba'e kanan isin agarsiisaa jechuudha. Itti fayyadamtu hundi keessanuu faayidaa guddaa qaba. Siitingii duraan namni akkasuma appilikeeshinii hundarra jirudha. Facebook irra eega seentanii gaa tuqaa sadii harka mirgaa profaayilii keessan tuquudhaan haala kanaan profaayilii eega tuqxanii ol taa'uudhaan gaa siitingii piraayivis bakka jedhu ni tuqxu gubbaarra deebitanii siitingii kaje kan tuqxu yeroo takkaaf siitingii irra eega tuqxanii gaa asirratti CMOV in account center bakka jedhu kana garma gad tuqxu jechuudha. Achirra yeroo tuqxan ol taa'uudhaan gaa asirratti passport and secret kaje ni jira jechuudha. Passport and secret bakka jedhu tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Siitingiin haaraawni ba'e kun Paxi kaje kana jechuudha. Paxi kun gaa TikTok ni jira akkasuma wantoota baay'ee jira imoodhaa fi WhatsApp irratti illee bahee jira. Faayidaa guddaa qaba Paxi kun jechuudha. Kanaaf gaa yeroo takka Paxi kana on godhachuudhaaf mallattoo xiyyaa kana yeroo takka ni tuqxu jechuudha. Mallattoo xiyyaa ga tuqxanii create Paxi ni jira. Create ka gootan ugaa create ka jettu kana yeroo takkaaf eega tuqxanii kan isin create gochuu dandeessan imeelii bilbilarraa qabdan yookaan immoo fingerprint yookaan ashaaraa kan keessan yookaan paaternii bilbilaa fayyadamuudhaan jechuudha. Hamma haala kana yeroo isin bannu ugaa asirratti create Paxi ka jettu kana yeroo takkaaf tuquudhaaf gara fuula duraa deemtu. Haala kanaan yeroo irra tuqxanii gara fuula duraa dhuftan gaa imeelii takka isin gaafata bilbila keessan keessaa yookaan immoo verify gochuudhaaf koodii isin ergaa WhatsApp irratti koodii ergaa isin ta'uudhaaf gatii bilbila seenaa jirtan jennaan jechuudha. WhatsApp keessatti koodii yeroo isin galcha koodii itti naqxu jechuudha asirratti. Koodiin WhatsApp irratti isin ergatti naquudhaan gaa gara fuula duraa deemtu jechuudha. Wanti inni koodii ergeef isin ta'uu baruu fi abbaa kanaa jechuudha. Asirratti immoo paaswoordii Facebook isin gaafata. Inni ganaa ammas isin ta'uudhaaf waan shakkii qabuuf jechuudha. Paaswoordii Facebook keessanii itti naqxu asirratti illee paaswoordii eegatti naqxanii continue ka jeetu quraan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Amma verify gootanii yookaan immoo isin ta'uudhaaf gaa haala imeelii bilbila keessanitti maqaa keessan ka Facebookiitiif imeelii isin gaafata yoo isin ta'e eeyyeettu jechuudha. Imeelii kan keessa yoo asirra ka jiru kun imeelii keessan ta'e continue gootu yoo imeelii keessan ta'an mallattoo ka xiyyaa banuudhaan gaa imeelii Facebook keessanii yoo ta'e mallattoo xiyyaa kana banuudhaan ka Facebook gootanii continue ka jette kaa tuqxu jechuudha. Maqaa keessan deemtu jechuudha. Yeroo isin continue gootan verify isin godha maqaa keessanii fi ka Facebookiitiif akkasuma yeroo isin continue tuqxan ashaaraa qubaa isin gaafata ammallee yookaan paaternii bilbilaa jechuudha. Kun faayidaa guddaa qaba. Akkasuma akka isin ta'eef ragaa isin baajira yeroo bira paaternii yookaan ashaaraan akka isin tanu isin gaafata jechuudha. Haala kanaan keessin Paxi keessan verify gochuu dandeessan karaa sirii ta'een haala kanaan yoo Paxi keessan seentanii agarsiiftan abbaa Facebookii ta'uun keessan isin beeksisa. Akkasuma faayidaa guddaa qaba. Itti fayyadamaa isin jedha account yoo jiraattan follow godhaa Facebookii keenyallee akkasuma namoonni hin beekne yoo jiraattan gaa Facebookii kana gaa irra seenuudhaan akkasuma namoonni follow hin godhin hangoon artan follow godhaa isin jaa Facebook kana jala galaati. Akkasuma gaa haala kanatti fayyadamaa gaaffii biraa qabaattan komentii